Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya warreen chaanala keenya faarii taatan like subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanala keenya akka taatan kabajaan isin gaafannaa. Har'a waan ajaa'ibaa tokkoon qabadee isiniif dhiyaadhe. Wanti kunis maal yoo jettan aappii bilbila biyya alaatiin nu dawwalamu qofaan maallaqa argachuu jechuudha. Aappiin kunis maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Aappiin kunis kun qalma akka suuraa kanarratti agartanii aappii bareedaadha. Kun aappii qalama diimaan irra maree kana jechuudha. Play Store keessa seentanii argachuu ni dandeessan. Play Store keessa seentanii isin agarsiisa. Ring app jechuudhaan itti barreessitan. Waan daawuloo godhetiin jira. Isinis kan akka fakkii saree qabu kana jechuudha. Kan inni diimaan irra maree kana. Agartan natti fakkaata. Bilbila nu dawwalamu qofaan maallaqa irraa argannaa jechuudha. Qarshii 20 waggaa geessinee booda kaardii goonee baasuu hin dandeenya jechuudha. Bilbila nu dawwalamu san jalaan kaasnu jechuudha. Irra cufna fa'a gizee irra cufnee booda maallaqa argannaa jechuudha. Amma fakkii nama kan fakkaatu xiqqoo gubbarraa sana achi tu'ina jechuudha. Achi eega tu'inee booda bakka suuraa footoo fakkaatu kana achi bakka diimaan irra maree kana tu'ina jechuudha. San booda waan barbaadan irra baafachuu dandeessan. Footoo keessatti waan fedhe irra baasuu dandeessan. Bakka qalama diimaan irra maree kana achi tu'itee maqaa kan keetis waan feeteen banachuu dandeessaa jechuudha. Garuu waan tokko eega isa bannee booda waan tokko haa godhuu qabnu jira. Wanti kunis maal yoo jettan waan shanan asirra jiru kana bannaa jechuudha. Shananuu ongoona. San booda change number kajoo kana tu'ina jechuudha. Isinumatti agarsiisu jiraaf malee aannan ayyamu banee waan hin jiruuf jecha san booda bilbila san irra barreessitanii jechuudha. 9 jettanii achi booda irra barreessitanii jechuudha. Humna gizee barreessitan akkana isinii fida. Confirm number kajoo kana tu'ina jechuudha. Gizee tu'itaan isiniif banama. San booda bakka xiqqaa achi olii san tu'ina jechuudha. Ani amma gizeen banuu nama lamaan naa dawwalee nama lamaan qarshii takkaa fi saantiima 4 qaba jechuudha. Inni bakka diimaan irra maree kana achi tu'ina gizee achi tu'ina booda silkii keessanii yoo feetan PayPaaliin buusuu ni dandeessanii jechuudha. Ani amma maallaqa gahaa waan hin qabneef qarshii takkaa fi saantiima 4 qaba. Withdraw godhuu hin danda'u jechuudha. Maaliif qarshii 20 akka geessu takkatti baasuu hin dandeessu jechuudha maallaqa. Kun bakka diimaan irra maree kana lakkoofsa keessan isinii fida. Lakkoofsa keessa qaban ta'in achi irratti isinii fida. Saniin buusuu hin dandeessan garuu maal naan jedhamu qarshii 20 kan hin dandeessanii naan jira. 266 yoo geessanis PayPaaliin imeela keessanitti barreessuudhaan withdraw godhuu hin dandeessanii jechuudha. Viidiyoon kun akka isinitti tole abdii guddaa isinirraa qaba. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warroottan chaanala keenyaa faarii taatan like subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanala keenyaa akka taatan kabajaan isin gaafanna. Galatooma.